Bagageessan bagaayana geesse waaddi sana san hin dandeenye na guggubaa ture harka laala sadhugaa saanduqni yeroo baay'ee waan gaarii siin qabata duwwaas ta'uu danda'a booksii qarshii kaalifa sossobamachiise lafa jirtanii akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga yaadannoo du'a akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kana nagaadhaan geessanii har'a maatii kalaqan waliin jaaskoo fiitii sagantaa ayyaana kabajuudhaaf asitti argamnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti eessayyuu dhaqina ayyaana nu waliin kabaja. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ani immoo carraa kanaanii maatii kalaqanii fi kennaa wayii chaalenjii booksii fidee dhufee jira. Booksii kana namni dorgomee booksii kana keessa kan jiru kan argatu ta'a. Eessayyuu dhaqina qophiin keenya qophii addaati, qophii bashannanaati. Nu waliin tura ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Falling jira. Intama, mami baga geesse. Boss. Baga geesse. Argite haarok. Akamayyaanni. Ayyaana akka ajaa'ibaati nu bira. Chaalenjii tokko sinii fidee dhufeera. As keessa badhaasatu jira. Jalqabamee ayyaanni maal fakkaata? Ayyaana irratti ayyaana moo? Ayyaana irratti ayyaana. Foon maaliif waaddisu sin? Namni biraan jiru? Jira guutan akkamiin beektaa galu. Yeroo ayyaana maatii keessatti hojii waliif hiranii kan hojjetanii nuti immoo carraa foon waaduutti nu ga'ee kanaaf hojjetaa jira nuti. Lammiin akkam foon waaduu irratti? Mumuruu irratti beekanne. Argitu kanadha. Akkam ijatti gaafa laaltu namatti hin tolu? Saamin hin jiru? Saamin amma nu bira miti inni. So gidduutti foonitti akkamiin fidimi? Hin Bichaatera. Foon afaan nu eegi. Atamre ayyaana ijoollee kalaqa wajjin maal fakkaata? Akka argitu kana dhugaadha baay'ee namatti tola. Ayyaanuma gaarii dabarsa. Ishi chaalenjii maashini qabadhee dhufe kennaa ayyaana booksii kana keessa giiftiitu jira. Tole. Kanaafi giiftii as keessaa immoo qarshii na isinii kennu qarshii 500 isinii wayya. Maal jechuudha eenyutu sassobama? Booksii sana barbaada. Qarshii 800 isinii godha. Meeqa yoo haa ta'u? Books. Saanduqa. Namni qarshii isinii wayya. Saanduqa wayya. Ayyaana isin fayyada qarshii isinii wayya. Yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa irratti wanta booksii keessa jirutu caala. Kanaafuu sassobamnu nuti. Birriidhaan himaa sassobamnu. Irra deebi'ee carraa biraa isinii kennaa qarshii 1,200 isinii wayya. Booksii. Booksii qarshii kaalifa sassobamachiise. Qarshii 1,200 booksii. 1,200 booksii. Rakki. Yeroon qaban. Saanduqa deemu. Annumaa qarshii 1,500 yookaan booksii. Rakki. Booksii. Saanduqa keessa yoo xiqqaate waliin jiraachuu danda'a matti beekne. Booksii haa ta'u. Saanduqa. Qarshii 1,500 diddaniiru. Saanduqaan bana kennaa ayyaana. Abanamu. Qarshii 1,500 saanduqa kana. Dhuguma garuu. Saanduqa moo qarshii 1,500. Saanduqa. Dafaa gara sagantaa biraatti dabarra. Ayyaanni kuni habanamu. Kennaan kun habanamu. Saanduqi kun habanamu. Isin wayyaa? Nan bane. Kennaan carraan duwwaa ta'uu isaa jira. Waan barbaade beekne itti galle. Carraan duwwaa ta'uu isaa jira. Homaa gochuu hin danda'u. Qarshii 1,500 immoo booksii isin wayyannaan booksii jettanii booksichi duwwaadha. Egaa carraa keenyadha. Dafaa jabaadhaa achitti sagantaan eega waan ta'eef dafaatii iddoo dhangaa waaddiin keessa maal akka jedhu booda achitti kan ilaalu ta'a jechuudha. Maamme itti amantaa? Lammi itti amantaa? Waaddii keetti ayyaana gaarii achitti wal agarraa waaddicha immoo achitti ilaallaa jechuudha. Saanduqi keessan duwwaa ta'uu isaatiif baay'een gadde. Rakkoon qabu. Carraan qabdan. Yeroo biraan namnu. Daawwattoota keenya sagantaan keenya addaa sagantaan ayyaanaas jaaskoofiitti taasisaa jirru baay'ee bareedaadhaan wajjiniin tura. Jaaskoofiin immoo as makaniisatti argama iddoo baay'ee tasgabbaa muuziqaa dhaggeeffachaati itti aara galfattanidha. Egaa gara isa taa'utti dabarra. Addoo attam baga geesse baga ayyaana geesse. Baga ayyaana faasikaa geesse baga du'aa ka'u geesse attam maatiin qalaqan babbareechaa jirtu attam fakkaata. Baay'ee namatti tola akkuma ayyaanni. Akkuma argitu baay'ee bareeda. Eessa ijoolleen kophaa kee buna danfistoo? Hundumtuu gahee hojii isaa qaba.
hojjechaa Har'a eessa jirra? jaaskooffii. Jaaskooffii. Asitti buna danfisaa jirta iddoo baay'ee qabbanaadha. Baay'ee namatti tola. Asii Finfinnee irra gadee ilaalasii buna dhugu. Bakki mul'anne hin jiru. Bakki mul'anne hin jiru. Asii muuziqaan dhageechaa. Iddoo gaariidha baay'ee. Namoota maal jettan? Iddoo kanatti wal affeeraa namoota biraas hiriyoota keessan affeeraa kottaa yeroo gaarii dabarsitu. Yeroo gaarii dabarsu baay'ee gaariidha. Kennaa wayiin qaba. Saanduqa kanaaf hin dorgomtaa jechuudha. Saanduqa kanaaf ayyaana fakkeessuudhaaf kennaa akkasii ta'uufis anis akka mana kalaqanitti qarshii moo saanduqa kana keessa kennaa jiru kan jedhu dorgommii dorgomtaa jechuudha. Amma qarshii 500 sii kennu moo amma isaan xumuranitti saanduqa kana sii banu? Saanduqa sii banu? Ilaalaa booda immoo qarshii 500 moo saanduqa? Saanduqa. Waan keessa jiru hin beekamu. Saanduqichi duwwaas ta'uu danda'a, waan cimaas qabaachuu danda'a. Carraa keenya yaaluu wayya. Birrii 700 yookaan saanduqa. Saanduqa. Qarshii 800 moo saanduqa? Birrii akkan jedhu na gochaa jirta garuu saanduqaa ta'u carraa kiyya yaala. Qarshii 1,000 saanduqa. Saanduqumaa ta'u. Saanduqaa ta'u. Carraa dhumaa sii kenna qarshii 1,000 moo saanduqi kun waan 1,000 olis kennaa biraas duwwaas ta'uu danda'a. Kanaaf saanduqa moo qarshii 1,000 sii kenna? Carraa yaaluun hin badu saanduqa. 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 Qarshiin adeemu saanduqa. Daawwattoota keenya saanduqicha banaa fi lafa namoonni hin jirretti kennaa addaa ayyaana saanduqicha banamu. Saanduqicha keessa maaltu jira? Qarshii. Qarshii 200. Qarshii 200. Namni qarshii 1,000 didee qarshii 200 fudhachuu hin danda'a. Carraadha. Asitti argine carraadha. Egaa saanduqni yeroo baay'ee waan gaarii siin qabata duwwaas ta'uu danda'a. Waan guddaa immoo qabachuu danda'a. Maaliif garuu kan qoqqoodamtanii jirtan achitti foon waadduu? Gahee hojii keenyaati. Warri kaan eessaru? Kaan foon waaddaa jiru, kaan waan dhugamu qopheessaa, waan nyaatamu kan biraas qopheessaa jiru. Ati hoo? Gahee hojii keenya buna danfisaa jiraan immoo durbi kan buna danfisti. Buna danfisuudhaan si mattaati? Maatii keessa? Walitti immoo yeroo xumuru iddoo tokkotti argamna gana. Kanaafuu dhumarratti walitti sassaabna. Kanaafuu gara san darbure? Itti fufi. Egaa yeroo gaarii siif haa ta'u ayyaana gaarii siif haa ta'u Siifis. deebinee immoo wal agarra warra kaanii immoo dorgomsiisa. Haa ta'u carraa gaarii isaaniifis tinaa himachuma. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ayyaana Buna gaarii daffisi. Buna gaarii daffisi. Daawwattoota keenya ammas qophiin keenyatti fufaa gara warra kaanitti hin darba. Ammas saanduqa kana namni injifatu jira. Moo akka ishee qarshii 200 adda gallalaati. Nu waliin tura jaaskooffii jirra har'a. Jirtu baga geessan baga ayyaana geesse akka ayyaanni hin dhudhaa Baay'ee mi'aa. akka ayyaan Naguma. Gaariidha. dhugaa baay'ee gaarii maanni hirmaan akkamitti akka qindooftantu na dinqisaadha hojiirra toduu akkasitti qindooftan eessa geenya Maarree tokkummaadha yoo hojjenne waama gaarii ta'a jenneeti. Hojii gaafa nama sasalphatee hiramu immoo waama gaarii ta'a kanaan tokkummaadha. haasaa kee kanaaf qarshii 100 qabdu Maalo. Uffee. nanaasaa itti kuutika humna gaafataa daabboo muruun Isa kan 100 amma. nanaasaa itti Nanaasaa no. kennaa wayii qaba akkam ayyaani dura akkam ayyaani Ayyaanni immoo baay'ee namatti tola galata waaqayyo. foon waaddee akkatti ilaaletan dhugumaan amma seeraan waaddee isinitti fakkaata Hojii isaanii illee hin beeknu nu garuu waan gaarii qopheessinee raameen ilaalla qaba. fidimee ishee guutika maal guutuudha 100 jedheeni. guutia Maal egaa isa nama macheessu'a lakki bulbula dammaa qofadha. Bulbula dammaati? macheessu. Qoshee nuun ayyamamu miti reemachaa'unis kanaaf jenneeti waama sasalphaa. ani jedhu attama ayyaanni maal sitti fakkaata har'a maatii kalaqa wajjin ayyaana yeroo dabarsan Ayyaanichi baay'ee gaariidha. Dibaabii gaariidhaan jalqabnee jirra. Egaa yoo waaqayyo nu gargaare immoo gaarii mataa jennee kan milkiin waa godhu attama ayyaan bareeda baay'ee. dhugaa baay'ee namatti tola baay'ee murtaatti daabboo ati immoo maaliif kanaaf si filatasi Aanoo maal hin beeku. mana daadhiif jechaa turteeti Damma waanumaan jaalladhuuf natti fakkaata.
tapha saanduqa badhaasaa qabna. Saanduqa kana keessa kennaatu jira. Hundumtuu carraa isaanii yaalaniiru. As keessa duwwaas ta'uu danda'a, kennaan addaas jiraachuu danda'a. Yookaan saanduqa badhaasaa kana filattu yookaan as immoo qarshii asii kennu filattu qarshii 300. Sinii kennu immoo lamaan kana sinii wayya. Dafaa Bazati malu bola. wayyu dhibba itti dabalaa moo saanduqicha sinii wayya. Saanduqicha noo. Dhibba jaha nama lama waan taatanii immoo saanduqicha sinii wayya. Amma saanduqa wayyaa. Qarshii 1,000 sinii godhamoo saanduqicha sinii wayya. Saanduqicha moo kana filatu? Yooduu waate. 700. Yooduu waate munutti badaama. 1,000 sinii godhaa yookaan saanduqa kana kan dhumaa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moo saanduqicha kan dhumaa? Lakki tinuu dabali. Gaafa qodda nama shashantaa jechuudha. Badaam Hin ta'u lakki. ishi kan dhumaa 1,200 kan saanduqicha yookaan hin dhiis nan dhiisaa jechuudha. Kamoy Yoo baay'ee yoo. Saanduqichi dhumaa ta'uu danda'a. saanduqicha haban immoo qarshii 1,200 sinii kennu. Saanduqichi birrii meeqa fa'aa qabaachuu danda'a? Hin beekon Dhumaas ta'uu danda'a. qarshii baay'ees qabaachuu danda'a, duwwaas ta'uu danda'a, kennaan addaas keessa jiraachuu danda'a. Ariifadhaa. Itti nuufa dabalu birrii takka birrii itti nuufa dabalu. Lakki saanduqicha nu wayya. Qarshii 200 hir'isaa yookaan saanduqa yaadaa yookaan 1,000 nan hir'isa. Inni jira. Dafa nan hir'isa. Ammas nan hir'isa yookaan saanduqa yaadaa yookaan qarshii. Maaloo kuno. Dafa. Yeroon qabu. Maal wayya. Saanduqicha nu Saanduqicha wayya. kan dhumaa itti walii galtan maallaqa adeemu walii galtee Maallaqa Saanduqa haa ta'u. qarshii 1,000 kan Koo lakki. Saanduqichi furan. Qarshii furannu? Qarshii furannu bakka. Qarshii furannu? qarshii 1,000 moo kennaa saanduqa kana keessa jiru sinii wayya. Saanduqichuma nu wayya. Saanduqa nu wayya. Yeroon qabu. Yaada koon jijjiiran. Dhiis saanduqa nu wayya. Tola gadi. Saanduqa nu wayya. Saanduqa nu wayya. Sadu. Waa. Qarshii 1,000. Isumaan baane. Yeroo gaarii qabaadhaa. Ana bira si Arreessa jirra. Jaas koffii. Jaas koffii rabini. Jaas koffiin meeshaalee muuziqaa qabu. Muuziqaa dhaggeeffachaa buna kee maakaa kuttoo kee dhugaatii as gubbaarraa moo finfinnee ilaalatti bakka yerootti dabarsitu. Ati immoo muuziqaan dandeessa. Xiqqoo ishee muuziqaa taphachaati. Muuziqaan ani isin jedhi yoo taphatte badhaasaan biraa qabaatte. Daawwattoota keenya ammas qophiin ayyaana keenya tuffee jira. Eessayyuu dhaqinaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Kottu. Dafii. Biyya kun haasaa teessu. Saamii ariifadhu. Amma saamiin dhufutti kaameraamaan amma saamiin dhufutti. Tuttuquu waan danda'a. Asitti gaafa jaas koffii dhuftanii naannoo kaniisatti argama. Galgala muuziqaa akoostikiin jira. Akkasuma immoo guyyaa ittiin jaam gootan jira jechuudha. Jaam seeshinii qabu. Asitti yeroo gaarii dabarsitu buna dhugaatii hiriyoota keessa wajjin iddootti yeroo gaarii dabarsinidha. Jaas koffii yeroo dhuftan naannoo kaniisatti argama. Iccitiidha. Namatti hin himina. Saami. Baattiidha inni kun. So amma maal goona muuziqaan ani si gaafa dhoo taphatte muuziqaa tokkotti qarshii 500 si badhaasa. Isin immoo yoo inni waan inni isa gaafa deebise hamilee keessanii natti agarsiistu. Mee hamilee keessan ilaalu. Yoo isaan harka rukutan qarshii 500 qabda jechuudha. Isin gidduutti harka rukutina. Qormaanni muuziqaa kee jalqabaa maal ta'a? Tizita Minor. Saami. Kuni sabboontuu maayinariidha. Ta'eera.
qarshii 500 qabda. Gaaffii bira. Anchooyyee taphadhume. Anchooyyeen jedhee anchooyyee taphadhu. Taphateera. Hin taphanne. Taphateera. So qarshii 500 bira. Osoo jennu garuu attami jaas koffii akkamitti argite? Maal seeshini? Kitaabnis jira. Kitaabis dubbisaa buna dhuguu hin danda'ama, makiyaatoo dhuguu hin danda'ama. Keessattuu namoonni naannoo makkanniisaa jirtan siniif carraa gaariidha. Kana malees immoo namoonni fagoorraa jirtan muuziqaa dhaggeeffachaa buna makiyaatoo jechuu barbaadanii as darbii gubbaa irratti ol baatee Finfinnee ilaalaa. Yeroo gaarii dabarsitaa keessa beeksisan baay'isne. Jazz music. Alli isaas bareedaa keessaas baay'ee bareeda jedhaniiru. Saami. Dafa qopheessaadhiin bishaanii fudhadhee dhufaati. Egaa keessaas baay'ee bareeda jedhaniiru jazz koffiin. Waa mana addaadha. Bishaan fudhadhee tan dhufa jedhee tan seenee as turuun kiyya nafu. Ayyaana baga geesse. Geesse ayyaana. Baga geesse ayyaana. Bishaan wayinaa kennime. Qoonqoon na gubate. Qoonqoon na gubaa oolani. Akkam jazz koffii. Baay'ee gaadha. Bishaan keessan akkam. Sagantaaf ta'e nuka. Lafa jirtanii maatii kalaqaa. Hojii baay'ee gaarii hojjetan. Baay'ee warri waaddii baay'ee waadditan. Minyaa ture dhugaa baay'ee. Akkam ture? Gaarii ture. Jalqaba keenya miti garuu harka nu guggubeera. Maammeen mi'aa haasa'u. Harka keenya nu gubeera arraba bidda. Egaa tokkummaadhaaf yeroo hojjetanii akkasuma dadhabsiisadha guggubachaama. Kalaqa keessatti akkasumatti wal guggubaama. Ati maal gochaa turte? Ani bulbula dammaa buusaa ture. Maallaqa saanduqa keessaas injifattee? Galata Waaqayyoo. Maallaqa keessa akkam ture? Baay'ee dinqii ture, baay'ee bareeda ture. Baay'ee bareeda ture. Muuziqaa yeroo dheeraa booddeen iskeeliiwwan garaagaraa taphatee. Ayyaana baay'ee bareeda ture, ayyaana dinqiidha. Feeni wajjin qarshii moonee turre, saanduqa moonee turre. Irra ejjete feeni. Qarshii irra ejjete. Yeroo gaarii qabaannee ayyaana maatii wajjin dabarsaa. Ayyaana namni fagoo wajjin dabarsu miti ree maatiidhaan waliin kan kabaju fageenya irraa maatii kee bira dhattee ayyaana kabajaa miti maatii koo ittee firoonni wajjin dabarsu ollaa wajjin dabarsaa nummoo akka maatii kalaqanitti immoo haa baay'atu haa xiqqaatu buna dhugaas ayyaana wajjin kabajuun gaariidha namoonni galma tokkoof hojjetan immoo miti ree so baay'een gammadaanis akkasitti dabarsuu keenyaa fi maamme akkam ture haalli hojii keessanii? Haranaaf milkoofne. Maaliif? Waaddii sana san hin dandeenye na guggubaa ture harka laala. Sa dhugaa baay'ee naaraa ture. Ammoo qarshii sin argatii rafne lamaanuu naaf milkoofne. Waan carraa namatti fidedha. Manaaf immoo waa gumaachuu keessatti kaa waan akkasiis nama mudata. Kan warra kaanitti hin gammade. Saamiifata argate. Injifata. Egaa booda waan hiruu isaanii nafu. Asumaanis immoo
namoota baga siin ga'e jechuun ni barbaadus baga siin ga'e jedhiin kan. Hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessas biyya alaas kan jirtan maatiin koo firoottan koo baga ayyaana du'ee du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'ee ayyaana gaarii. Yaa so yeroo gaarii qabaanne akkam ture ayyaan? Buna kee gaariitti danfistee fi Inni laftu gama dhuguufetti. warri hojiirra turan hojii isaanii gaariitti fidanii dhufanii. Waaddii ilaalleerra aarsaan akkatti kaffalameen beekama baay'ee mi'aa. Dhugaatii immoo suutuma dhugaatii ilaalleetti yaada kenninaaf booddee. So asumaanis immoo namoota bagaatti isin ga'e jechuun ni barbaadu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin bagatti isin ga'e jechuun barbaada. Akkasumas maatii firiyoottan koo bakka jirtanitti ayyaana gaarii bagatti geenye. Kalaqa wajjin ayyaana dabarsu. Guyyaan kun natti gabaabbatee too dheerate isaatii bal'aa too qabaanne naawwisiisa. Tole baay'ee gaariidha. Lam akkam ayyaanni? Baay'ee namatti tola ture dhugaa guyyaa gaarii dabarsine. Ayyaana darbes waliin kabajnee turre. Yaa baay'ee inni kun immoo adda ture. Xiqqoo baanee qilleensa gaarii fudhachaa tooppi viyuu Finfinnee ilaala baay'ee namatti tola ture dhugaa ayyaanuma bareeda. Haalli waa addisu nu. Nuyi dhugaa waa lama miidhamneerra maammeen sila kaaseera birrii sin arganne harkattis nu namne garuu bu'aan keenya gaarii ture baay'ee minyaa ture. Annantanii ilaaltanii ture yaa. Baay'ee dhannameera baay'ee namatti tola. Maalirraa baranna kanarra? Dhugaa namatti tola akkasitti faamilii faana ayyaana dabarsuun gahee hojii nuuf kenname fiixaammoo miiruma gaarii qaba ture tokkummaa cimsaa walitti dhufeenya keenya dabala ture baay'ee namatti tola ture. Manattis akkasitti kabajaa ture miti dur? Innoo beekamaadha ka gadi hin teenyu erga as miirichaadha kan na yaadachiisarra immoo. Yeroonni achi hoolaa qalu. Inni tokko immoo mana keessaa waan biraa yeroo godhu miiricha nama yaadachiisa ture. Yaa so baay'ee gaariidha. Isaami miira maasitti dhagaamsi akkasitti yeroo kabaju. Hundumtu gahee mataasaa qabaata mana qulqulleessuun jira. Sarara darbee immoo waa tokko tokko sirreessuun jira. Ayyaana maatii wajjin dabarsuun baay'ee namatti tola. Isuma yaadachaa jira. Anaaf illee kun carraa guddaadha guyyaa lammaffaan yeroo lammaffaan dabarsaa jira waan ta'eef ayyaana lammaffaan kalaqan wajjin dabarsaa jira waan ta'eef. Egaa isa lammaffaa wajjin kabajneerra isa sadaffaan immoo nu haa ga'u ka. Isa sadaffaan nu haa ga'u. So irra caalatti gaafa ayyaana haasaa baay'een barbaachisu wajjin dabarsu wajjin buna dhuguun iyyuu waan guddaadha mitiire? Miti feeni akkam ati maatii wajjin yeroo kabaju? Akkasuma miti ree hojii wal gargaaruun jira. Inni kaan mana miiccatee inni kaan hojii garaagaraa hojjeta. Guyyaa ayyaanaa dursee guyyaa tokko dursee hojiidhumaan darba. Guyyaa gaafa ayyaanaa immoo waldaa deemuun jira akkasuma akkasitti darba. Egaa kunoo har'a immoo as jirra. Ayyaana jalqabaa biiroo keenya keessa istiidiyoo keenya keessatti kabajne. Ayyaana lammaffaa immoo toop viyuu ol baanee jaas kofiitti kabajaatee jirra har'a iddoo bareedaa baay'ee nama hawwatudha. Ayyaana sadaffaa isatti kabajna eenyutti hilmaama? Ayyaana sadaffaa isatti kabajna. Bishooftutti kabajna. Hin beeku egaa ayyaana lammaffaa isatti kabajaa jirra. Ayyaana sadaffaa immoo isatti akka kabajnu hin beeknu. Egaa ayyaana irratti akkasila jedhe wanti guddaan buna wajjin dhuguudha, wajjin taphachuudha, yeroo san wajjin dabarsuudha, miira maatummaa san uumuudha. Mitiire ayyaana milkii hunduma keenyaaf haa ta'u baay'ee gammannaa kaan keessan saanduqa injifataniirtu kaan keessan hin injifanne. Egaa marsaa ta'u irratti immoo saanduqni akka haaraa duwwaa yookaan qarshii muraasa fidee dhufu. Isatti qophaa'a waan biraa fidee dhufuu danda'a. Wajjin waan dabarsineef baay'ee natti tola. Yaa baay'ee sin jaalladha. Hojii gaariirra jirra. Mitiire akka jabaattan gamanumaan hawwiikoo dabarsuun barbaada. Carraa kanaanis lammii mee namoota bagatti isin ga'e jechuu barbaaddeeni ayyaana Faasikaa baga geessan naaf jedhi. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa addunyaa irra jirtan marti keessanuu baga ayyaana du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga nagaan geessanii akkasumas hiriyooti koo maatiin koo hundi keessanii baga geessanii jechuun barbaada. Galatoomi galoo carraa kana ilaalachuu keessaniif maatiin kalaqan hundi keessanis baga geessan. Baga wajjin geenye baga wajjin geenye. Feeni. Tole anis namoota amantaa kiristaanaa hordofan hundumaatiin baga geessan jechuun barbaada. Akkasumas maatii koo firoottan koo iddoo garaagaraa jiran hundumaa baga geessanii isinis immoo hundi keessaniyyuu baga waaqayyo guyyaa kanaan isin ga'e isin jaalladha. Saami haa ta'u nama bagatti isin ga'e jettu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi biyya ala jirtan hundumaan baga ayyaana du'aa kootiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasumas immoo maatii kalaqan entertainment baga isin ga'e jechuun barbaada. So yeroo gaarii dabarsine carraa kanaan suura tokko soo kaane immoo baay'ee namatti tola. Kottaa ka jaamii godhaati fuuldura kanatti.
kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ayyaana kana gammaatti daawwachaa turtan fakkaata qophii akkas bareedu Jaaskoo fi Raayis biraan gaa kan turre as dhuftanii yeroo gaarii dabarsuu hin dandeessu egaa aga viidiyoo gara biraatti wal agaruutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii dabarsaa ulfaadha.